Harargee lixaa magaalaa Ciroo keessatti waraanni mootummaa akka Itoophiyaatti sa'aatii halkan keessaa 6tti haadha warraa fi abbaa warraa dukkaana isaaniitti cabsuun qabeenya isaanii saamanii sanbooda abbaa warraa qawweetti qabuun yoo ati hafuura takka baafatte si ajjeefna jechuun doorsisanii haadha warraasaa ta'ammaaf maqaan isii akka hin dhahamne nuuf eerame fuudhanii hoteela Agaappii jedhamu geeffatanii gara jabeenyaan gudeedaa akka bulannuuf ibseem. Haati dhiiraa gochi suukanneessaan kun irratti raawwatameem ganama mana isiitti yoo deebisan miidhaa hamaan irra kan gahe ta'uu maddi keenya kun addeesseeraam. Ani godina Harargee lixaa magaalaa Ciroorraan si dubbisaa jira. Rakkoon magaalaa Ciroo kana keessatti ta'e osoo ajjeechaa Haacaaluutii fi hidhaa Jawaar Mohammadii wal qabatee qabsoo Oromoon keessa galtee jirtu qabsoo kana keessatti lagannaan lagatamtee lagannaa kanarratti akka malee suuqii namaa cabsaa namoota tumaa dubartoota akka malee harratti gaafa dhiirti dhabamtu dubartoota kana osoo cafataa jiranii deemanii humni waraanaa addaa Oromiyaa kan jedhamu kun kan hoteela Agaappee eegu dubartii yeroo ammaatiif maqaan isii mooraaliidhaaf isii eeguudhaaf tuqamuun hin barbaachisne kan aanaa gammachiis araddaa baadiyyaa keessaa asii galanii dukkaana banatan abbaa mana ishiitii wajjin halkan osoo dukkaana ishii keessa jirtu abbaa mana ishii kana meeshaa itti nyaachifatanii halkanirraa sa'a 6tti suuqii ishii kana bansiisanii bishaanii fi koshoo wantoota inni dukkaana keessaa gurguratu irraa saamanii jaartii isaa biraa fuudhanii yoo dubbatte meeshaa kanaan si keessa baafna si jeefna jechuudhaaniin jaartii isaa kana fuudhanii hoteeluma Agaappee kana bulchanii akka malee gudeedaa bulanii halkan kana deebisanii ganama milyoon tun gaafa manatti deebitu miidhaa cimaa miidhaa hamaadhaan kara mana ishii deebuu dhagaa turre nuti hawaasni ollaa kana jiru. Hoogganaan waraanaa humna addaa poolisii Oromiyaa naannichatti argamulleen odeessa kana dhagahee yeroof poolisoota kana to'annoo jala oolchina jedhee gaafataa turullee qabatamaan sarbamaa mirga namoomaa waraanni mootummaa raawwateef tarkaanfii fudhatame hin jiru jechuun yaada jiraattotaati. Hawaasni naannichaatis gochaa suukanneessaa kana karaa seeratiin hordofuu hin dandeenye daranuu gaagama biraa dabalanna jechuun sodaa keessa akka galanidha ibsa jiraataa magaalaa Ciroo kanarraa kan hubanne. Waytiin kun yeroo olaantummaa nafxanyaatiin Oromoon cabaa jiru waytii beekan Oromoo keessaa hidhamaa jiru waytii aartistii Qaala'oo Sabaam Hacaaluu Hundeessaa ajjeesanii hayyuu Oromoo Jawaar Mohammad hidhaniidha. Osoo gadda kana keessa jirru gaddi biraa qe'etti nu galeem sabni Oromoo du'a gadii du'a mallee du'aa jira jechuun miira keessa galee dubbata. Maddi keenya odeeffannoo kana nuuf qoodeem. Milyoon achi keessa bultee gaafa achirraa galtu wanti ta'aa ture kuma itti gaafatamaan waraana kanallee dhagee dhufee bakka kanatti waraana kana qoratee miidhaa seeraaf itti gaafatamanii kan jiruun bakka kanarraa deeme namicha kana to'annaa seeraa jiran hojjechuudhaani namoonni bakka kana jiran hawaasichi akka malee gadda keessa seenee jala deemnee gaafannatti adaba biraa adaba itti aanu kan biraa miidhaa hamaa kana caalu kan biraatu irratti raawwatama waan ta'eef sodaa keessa kan galaniin bu'anii caba nafxanyaan ni qabsutti jirtu kan uummata Oromoodhaa hiitee beekaa isaanii keessaa jalaa hiitee qaroo isaanii artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii hayyuu keenya Jawaar Mohammad hidhanii kana gadda kana keessa jiru gaddi biraa nurratti argame ollatti nu gale biyyatti nu gale Oromootti gale sabatti gale kanaaf sabni kun du'a meeqa duutti jira du'a harree hanqate du'aa jira. Maatiin kun yookaan haati warraa fi abbaa warraa kunneen godina Harargee lixaa aanaa gammachiis araddaa baadiyyaarraa dukkaana banatanii daldalatanii jireenya isaanii jijjiiruuf gara magaalaa Cirootti galaniiti har'a gidiraa kana kan mudatan. Dubartiin waraana mootummaatiin gudeedamte tun ulfa ta'uu himuun maddi keenya kun qaama saalaa isiirra miidhaa hamaan yoo dhaqqabu dubartoonni ollaa tokko dubartii Oromoo tanarraa ulfi baatee jirti jechuunis dabree ni dubbatu jedhamu. Namni dubartiin jalaa hin qabne hin jiru. Nama dubartii wajjin hin dhalatin hin jiru. Namni kun waraanni sirna kana dura biyya kana keessatti biyya kana bulchaa ture gocha kana raawwataa hin jiru. Dubartiin kun ulfa qabdii ulfi kun haala irraa bootti dubartootatti himachaa jirti.
keessaan dubartoonni nuun turanii hedduu qaama saala isirrallee miidhaan akka geette kan dhagaa jirru yeroo ammaan tana mana ishii keessa galtee ol kaatee taa'uu kan dandeenye irratti argamaa jirti dubartiin. Xumura irratti maddi keenya kun akkuma beekan keenya Jawaar Mohaammed ija takka banadhaa rafaa diina keenya booda rafaa dura dammaqaa jedhee nuu dhaametti of booda deebinee yaaddachuu qabnam. Aartist Hacaaluu Hundeessaa immoo keessa namaan beektuu keessaa kuttee namaa kenniti jedhee ture. Har'a tan keessa Oromoo hin beekne dubartoota teenya gudeedutti tarkaanfattee jirti. Yaa Oromoo hayyoonni keenya kan jiranis kan wareegamanis dhaamsanuu dhaamanii jiru. Cabnee jirra, tuffatamnee jirra waan ta'eef salphina kana keessaa bahuuf haa kaanuu jechuun dhaamsa dabarfate. Ani dhaamsan uummata Oromootiif dhaamu uummanni Oromoo bakka jiru akka beekan keenya Jawaar Mohaammed turetti duraan iyya takka cufattaniif takka banadhaa rafaa biyya booda rafaa biyya dura kaa hin jee ture. Har'a jechoota kana irra deebinee yaadannee beekan keenya nuu dhaamee jira. Kan biyyees kan jirus dhaamsa dhaamanii deeman. Hacaaluu Hundeessaa keessa namaan beektuun keessaa futteen namaa kan nitiiyye. Kanaaf warreen keessa Oromoodhaa hin beekne dubartoota keenya dabranii dubartoota keenya gudeedutti caanii jiran. Namni Oromoo kan niitiif jalaan qabne kan dubartii wajjin hin dhalatin hin jiru. Gochoota suukanneessaan irra deeman kana Oromoo Oromoo cabnee jirra. Oromoo gudeedamee jirra. Oromoo du'aa jirra. Du'a kana jalaa boo salphina kana jalaa boo haa kaanu jeetiin Oromoo dhaama. Dhaqqabeem